macaafa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irraa kaasee dubbisa. Ganama akkuma lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara bara boollichaa dhaqee gara boollichaa isa Daani'el keessa tureetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaadootiin yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo isa jiraata Waaqayyoo kee innatu ittuma Waaqayyoo kee innatu itti fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedheen. Afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedheen. Guddisee gaafate. Eshi. Daani'el immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiisee kanaaf isaan anan miine anoo isa biratti mudaa malee nan argame si birattis yaa mootii dabaan hojjennee jedhe. Ooluu isaatiif mootichi baay'ee gammadee Daani'el boolicha keessaa akka ol baafamu abboome. Kanarratti Daani'el boolicha keessaa ol baafame. Waaqayyo isaa amanatee waan tureefis miidhamni tokko illee isarratti hin argamne. Lakkoofsa 24 boodatti fufna. Akkas jedheen dubbadhaa. Gareen Waaqayyoo ni mo'a. Qabaamee nama sin bara jiru. Gareen Waaqayyoo ni mo'a jedhame. Ati garee kam jedhaa nama sin bara jiru qabaate. Amma garee kuwaasiin gareedhaan taphatamu. Wa'iin Maanchesteera jettanii wa'iin immoo tokkuma yoo naa kaaftan gareen lama walitti taphata haa jennu. Garoonni lamaan kun gareen Maanchesteer deeggaruuf gareen nama kan biraa wajjin taphatu deeggaru adda adda. Wayyaan isaaniis adda adda, fuulli isaaniis adda adda, tiifoozoon isaaniis adda adda. Ergaa har'a Waaqayyo gidduunaa natti maa tureera. Akkasiin jedhe Waaqayyo. Garee koo taanaan hin mo'amtu hinuma mo'ata. Qabi nama sibiraa harka isaa qabi garee Waaqayyoo ni mo'a jedhe nama sibiraa qabi. Harka keessa irraa isaa gadi tokko lamaan isaa luma fuudhaati. Ilaa seexanni kanan jaallatu mo'amuu kee barbaada waan ta'eef waa'ima Waaqayyoo gaafa wangeela keessa galu hin jaallatu olma fuudhee akka jedhe si'a sadii garee Waaqayyoo ni mo'a jedhe mee dabali. Tokko. Lama. Ani garee Yesuusi nammo ajari guddisi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Harriada sekati abo rayaba. Harra ergan kaba waq mo'amuu kee kan argan mo'icha kee argu jiraayira Waaqayyo. Kutaa kanaa bal'imnee gaafa kaamnu Daani'el jechuun Daani'el ofuma isaatiiyyuu biyya Meedonii Faaris biyya sana keessa ta'anii namoota Mishaak Sidiraaq Abdineegoo fa'aa dura biyya Baabilooniin ta'aa turedha. Jalqaba isa ture mootiin Daariyoos mataa godhee Daani'elin mana isaarra kan inni kaa'edha. Boqonnaa tokko kaatanii gaafa laaltan yeroo mataa ta'ee taa'u wanti Daani'el hojjetu hundumtuu wal qixxaataaf wanti Daani'el godhu hundumtuu toora gala. Macaafa qulqulluu kana gaafa dubbistan Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti nyaata mootii yeroo inni jiru agarra Daani'el. Akka jedha guyyaa 10 yeroo naa laaddu guyyoota 10 kana ani biraa firee nyaadha. Ani waaqa tolfamaa mana kana keessaa foon nama xureessu nyaadhu jedhaan dhaggeeffadhaa sirri. Yeroo kanatti hammeessitoonni Daani'el baay'achaa dhufan. Hammeessitoonni Daani'el gurmaa'anii dhufan. Hammeessitoonni Daani'el Waaqayyoon guyyaatti 3 kadhata. Siifin sagadu, siifin kadhatu. Waa'ee kee maqaalee hin beeku. Namichi kun nama jallaadhanii isa hammeessu turan. Daani'el garuu gara Waaqayyootti iyya ture jedha. Harka kee ol kaasee harkaan qaba. Har'a namni gara Waaqayyootti iyyu tokko oolee oolcheedha ila Waaqayyo. Raasii nama sibiraa gaggam godhi qabi raasii xurutti raasii garee isaa taanaan hin moota malee hin mo'amtu jedhi. Lame mi harkas kan dhuguman siin jedha laa dhuguman siin jedha inni har'a sitti dhufu kibbee sitti bu'u dhufu caccabee hunkutaa'ee lafa taa'aadha Waaqayyo. Amen, 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 amen. Gaffay me nama sibiraa gaffay akkas jedhi garee keeni garee namaan ta'e malee garee Waaqayyoo taanaan jedhi nama sibiraa kennu. Hin moota siin jedhe Waaqayyoo. Maal goonuu jedhan akka seera biyya sanaatti maal goonu akkadhani seera baafnaa namni mootiif hin saganne
Sajal qaba leenca torban tokko beelesine leenca fayyaa keessa buumna. Leenca beelaa torban tokko tiidha teolojiinsa. Torban tokko dura leenci beeleeti. Leenca waan nyaatu dhabe muka nyaachuu barbaadu torban tokko keessa kan Daani'el bu'e. Hin dhiiftamu hin dhiiftu. Ani waaqayyoo koo waaqessuu ittan bufaa'e. Kadhannaa koo ittan bufaa'e. Hin dhiisu jedhe. Tasuma hin dhiisu. Egaa waan an godhu qabu akka seera biyya kanaatti seera Meedonii Faarisitti akka biyya keenyaa kanatti seerri hojiirra ooluu qaba. Waaqita manatte kun yoo si oolche si haa oolchu jedhan. Tole. Tole. Abeet abeet abeet. Tole. Waaqi si oolchu. Yeroo Daani'elin qabanii leencatti darbatanii leenci fuunfatee yeroo hidhu isa nyaatamu miti isa afuurri keessa ruudha. Harka keessa gaba dargaan sii qaba. Har'a wayyaa kee kophee kee maal rifeensa kee har'a deemsa kee gaaddidduu kee waaqayyo akka jedhaa jira isa si nyaachuu dhufu nan nyaachisa jedhaa. Warga ibaadiyaa seemaamaa maandoo asqab namni tokko bichaa namni na jedhu dhabe har'a akkasuma yeeri kunnishi wayyaa keellee namatu sodaata kana booda. Wayyaa tuffatu kana booda tonkaa hin dandeessu. Bajaajii keessa deessu yoo ta'u abidda turraa bu'a. Gaaddi dunkee yoo rabu abidda turraa bu'a. Har'a abidda fuutee baata jalaa ila waaqayyo. Ciisa. Leenca beelee torban tokko hojiin ciisu. Afaan ittiin Daani'el leenca wajjin walii galeef leenci Daani'el wajjin walii galee hamma irraatti hin barroomne. Garuu walii wajjin bulan. Ganama dhagaddoo nama dubbise sagalee yaaddootiin. Sagalee akkamii? Sagalee akkamii? Yaaddootiin. Yaa hojjetaa waaqayyoo isa jiraataa yaa Daani'el waaqayyoon keessa ol seenaare. Kan tokko hin jenneen isa akkasii. Bara baraan jiraadhu yaa mootii. Ani waaqayyoo koo duratti daba hojjedheen beeku. Waaqina malatti immoo na oolcheera. Asii gadi ba'ee namni oolu tokko as keessa himee. Ila asumaa gadi baate mana kee lixuun iyyuu yoo ergamoonni gara si ganaan si ajjabanii si geessanidha. Kanatti mana geessu amma. Ameen ameen. Asii geesse galtee misaadhuma nyaachuun yoo waaqoo si eeyyameef. Hin qoosina. Hin qalladina. Waaqayyo ko sagansaa ta'e na oolche. Kottaa baasaa kottaa baasaa hin bahe. Yeroo bahu yeroo inni bahu waaqa akkas jedhamutu waaqa Daani'el jedhamee biyya kana keessatti maqaan kan biraan kana malee akka hin dhahamne. Harka keessa qabadhu. Dhugaa wangeela san lallabuun sitti ma har'a ollaa kee gidduutti waaqayyo isa sirra jirutu ulfeeffamu. Tibu inuma sibiraatti bu'ee waaqayyo innatu waaqessaa jirtu kun har'a baramaa jedhe har'a. Kottar kas kennimee dafiidheerasi ilaamee har'a addeessituu kee waaqayyo xabgolee ilaalaameen jirta. Ifaariyaa tiyaasee as gab ilaamee yeeye utuutiin artiin nyaatteetta siin daran utuutiin musinnaa nyaatte si karaa sitti barbaadanii sitti cufanii daandii sitti cufanii haala sitti cufanii jireenya sitti cufanii karaa hundumaan kan si boosisaa jiran akka eela Yesuus natutti darba ammatti deebii keessaa jedhaera. Namatti si biraatti galagalee waaqayyo siin farade jedheeni nama si biraatti galagalee. Jarme guddis jedhama. Waan waaqayyo Daani'eliif godhe waan shallaala tokko farratti waan waaqo Daani'eliif godhe tokko utuu leenci nyaachuu danda'u akka inni nyaanne godhe. Qabaa nama simmaa jiru tokko jedha. Utuu leenci nyaachuu danda'u jedha. Akka leenci foon hin nyaanne godhe jedha. Nyaachuu garuu hin danda'a. Garuu waaqayyo maal godhe?
Kanninya kontor kansi kabame hargas kaban harra afan saju kala waqayo sal kansi tibafate Fatiha sakatiaba askabar kalaman saskan har ifaria to mata kasekele lehedia naganjira gurra korra naganjira karifa kansi tibafate karifa sanil rajab sayna wa Lenca nyachu dandau akan ni gava sana phone nyanne danere nyanne gochisi Amen 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 wae ketif alamat HB gas konfirmu har rajal kabe har kala mera jala wagayo lama moti da devi late wagayo debe kami late wagayo tu moti da hinja tu wa wagayo ko moti da devi late lage fata mena dubis jaku da sagal do number jadi demilam mena dubis jadi demilam na dubis me waaqayyo ko ergamaa isaa ergee ila deebii mootiidhaaf deebii dhaggeeffadhaa. waaqayyo ko ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiise. Bakka kun deebii mootiin barbaadudha. Maal jedhe waaqayyoon koo ergamaa isaa ergee deebii barbaada mootiin beektu hin nama ka'ee deebii barbaacha deebii waaqayyoo Daaneelii fi mooticha gidduutti deebise. Kota harkas qabadhu beeksadu maal tokko rakkeelee gooftaan deebi'atti deebisuu dadhabdee attaman taatu har'aa utuutti gadi hin bahin deebi'eera. Kun ergaa kooti kan jedhu bichaan iyyee maraatee amina jedhatu manas kan jiru. Sadaffaa Daaneeliif deebii kenne Waaqayyo. Akkas jedha Daaneeliifidha. Waaqayyo deebii laateedha. Guddisa dubbadhaa Daaneeliif jedha. Waaqayyoodha. Deebii laatee jira. Jadi demi tokko tollee bime. Daaneel immoo deebisee mootichaan. Yaa mootii barabaraan jiraadhu. Harkas qabadhu gaa asuma qabadhu. Deebii waaqayyo boolla keessatti Daaneelitti mee Daaneel immoo mootiidhaaf deebii deebisu laala. Yaa mootii barabaraan jiraadhu. Har'aa jalqabee diinni kee hin du'in haa taa'u waan sirri sii ta'u arga. Diinni kee hin du'in. Dhugaan siin jedha waan sii ta'u argu. As qabe harkas qabe. Ilaa olma fuudhaa. Yeroo kadhattan ollaadhame iyedha warra gataa sitti gattu warra biddeen bultuu maayinnet isheen kullee moo bullee karaa mana kee balbala feestaalee gurraachaan geessu iyedi hin ajjeesi waaqayyo ati immoo yeroo sana makaroonii kiiloo 3 bitire balbala kaa'i isa hamaa gaarummaadhaan mooyi ameen jedhi guddisi maqaa Yesuusin aduu todhanii warra sirratti kadhatan iyedi guddisi hinduin ati jiraadha ameen jedhi guddisi Amen. Yeje. Warra mana kiraay keessatti si boosiftu sana iyetta. Waaqayyoon ajjeesinaaf yeroo mana bitattu si argan. Itti galagalee akkasii warra mana kiraay si boosisaa jiran sana waaqayyoon ajjeesin dhufanii mana kee ilaalan yeeri. Kuma kan keedhaa suma gina maaltu ta'e? Lootrii mootummaan naannessu ba'e lootrii tolii ba'e. Olii siif habaa'u lootrii waaqarraa. Arfaffaa dhageenya arfaffaa warra Daaneeliin hammeessaniif deebii laate Waaqayyo. Daaneel 6:24 jedhame Waaqayyoodhaame warra Daaneeliin hammeessaniif deebii laate Waaqayyoodha. Ila akkanatti warra Daaneeliin akkanatti ijatti babaasee Daaneeliin yoon boolla leencaa buufnee dhatu akkasuma ija galagalchee ganama Daaneel baruusaa arge. Warri ija galagalchanii hammeenya kee argan ija galagalchanii gaarummaa keessa argu. Naa dubbisi 24 maa'edha. Mootichi abboomnaan warra Daaneel hamatan sana. Dubartoota isaaniif ijoollee isaanii wajjin boolla leencotaa keessa buusan. Garuu utuma isaan boollicha keessaa lafa hin ga'in. Utuma isaan boollicha keessaa akka Daaneel gadi hin bu'in. Leenconni qolatanii lafee isaanii. Leenconni qilleensa irratti qolatee torban tokko kan soomsisaa ture isaanuma caccabsee daakuu isaan harka ol kaase miila ergaasii qaba deebiin diina keetti deebi'eera ameen jedhi. Miila ergaasii qaba warra tataasitti tatalitti deebiin ganama kana deebi'eera. Raasi beelamus biraa qabi raasi
deebiin deebi'eeraa. Dandeeffadhattee achi fiddee isin fiiginnutti. Kiristaanni mirga hin qabu gaafa jennu dhiitamaa qaba lamaa miti. Mirga ittiin dubbattu hin qabdu. Mirga kee kan qabatee jiru Waaqayyo. Ati kaballaa Waaqayyo immoo maal haa godhu? Ati ofittee. Ati keessaa bahi inni itti darbu. Yeroo tokko namoonni ofii itti darbitu. Hamma ati fixattu itti dheessi ilaala Waaqayyo. Dura fixadhu kaamee. Humnaaf jabinaa miti yaa Zerubaabel. Hafuura kootiin malee yaaleera jechuudha. Dallaa Yerusaalem deebisee ijaaruudhaaf yaadii adda addaa godhe. Ameen ameen ameen. Humnaaf jabinaa miti. Minni tokko harka isaa raasu. Har'a jedhame maqaa Yesuusiin jedha. Jedhame maqaa Yesuusiin jedha. Hammeessituu kootti Waaqayyo darbeera jedha. Kana deessituun qabu namni jedhu of goomse. Laasii gadi baatee diinni eegeessitti raafti. Fuulan qabdu diinni. Nama ogeessa teessee. Abbaa manaa keessa mana jiru sanaa har'a moo maal sagantaan onnee irra ta'e dhuga baatee baay'ee deemu. Jettati immoo. Dhiifteen baatu hin ba'u kanumaan dubbiin qabu. Harka ol kaase. Oolma dheereffadha harka. Ergaan sii qaba kunoo. Diina manaa eegeessitti raasu Waaqayyo ajjeeseera. Salphaadhumatti sitti ka'a. Ati amma xalaa biiroodhaa noo jedhu yoo baay'eetiif Afrikaa mana hari'atame sawaafaa Afrikaa horiisate. Diinni kee iyyaani guddisi hin ciisu. Macaafni qulqulluu akkas jedha. Diinni keessan hin ciisu akka leenca aadaa'e. Leenci gaafa aadu namni koo mana mulu minnaa dallaa kee cabsitee baatii moorii nuti walitti hin galin. Maaliif aaduu leencaatiin lafa turaafamu akka leenca aadaa'e. Nama barbaadu barbaachaaf aadaa'eera. Har'a sasitti aadu ajjeeseera maqaa Yesuusiin. Sadhumaa ajandaa arfaffaa Waaqayyo Daani'eliif deebiseen arfaffaani warra ajandaa Waaqayyo biyyicha keessatti akka ol ka'u Waaqa Daani'el jedhame. Ameen ameen ameen. Waaqa Daani'el mee jedhaa harka keessa raasaa. Waaqa Daani'el jedhame. Har'a biilaa manatti galtu mana kiraayitti galtu sanatti maqaa kee dhahiite Waaqaa baduu hedhuu tokko lama sadii dubbadhu. Jedhi. Jadi guddisi jaadi demi jana dubbisi jedha ofitti bu'aate akka jedha maqaa keessa naati Waaqaa baduu jedhu har'aa jedhu. Demi jana dubbisi jaademi jaa maal jedha. Kunoo ani abboommii baaseera. Mooticha jedhagaa Waaqa Daani'el dhaggeeffadhu abeet. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru. Namni guutummaa mootummaa biyya an bulchu kana keessa jiruudha. Waaqayyo isa kan Daani'el haa sodaatu. Waaqayyo isa kan kootiin jedhu laasirraa. Waaqa hin jirtan harkas qaba. Laariyaa itti bu'ii mee nama si biraatti bu'ii akkas jedhe. Waaqa bolu, Waaqa bakkasii, Waaqa xonqaayii, Waaqa lagaa, Waaqa mukaan jedhu. Waaqa Daani'el haa sodaatu. Isa durattis haa hollatu. Isa durattis haa hollatu. Isa durattis haa hollatu haa ta'u. Inni Waaqayyo jiraataadha. Inni Waaqayyo jiraataadha. Baraan dhaabbataadha. Baraan dhaabbataadha kwaanii qaba. Mootummaan isaa matumaan balleeffamu. Mootummaan isaa baraan hin balleeffamu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Barri moo'icha isaa dhuma hin qabu. Inni oolchaadha of galcha. Harkas qabi galamaasa. Inni oolchaadha of galchaadha. Qabi nama si biraan jeqqodhe qabirraasi. Dhuguman siin jedha. Ajandaa namni waan xinnoo kaasee birmirsu. Waaqayyo ajandaa isaa karaa kee ol kaasa biyya na keessatti. Nan nageenya raas qabirraasi namni si biraa qabirraasi. Ajandaa guddaa waa'ee Waaqayyootu biyyicha keessatti ol kaa'e jennee nama si biraa qabi. Karaa kee jennee nama si biraa qabi karaa kee. Ajandaa guddaa ta'e kanaa saamu waa'ee Waaqayyooti jedhi dafii ariitiidha. Hamma gassi darbatan dhiyeenya guddisi ol si baasuu rakkata diinni kee amma maqaa Yesuusiin.
waaqa Daani'el inni bara baraan jiraataadha. Hundaa danda'a. Si'a 56 barraa eega kumoo fa'aa keessatti hundaa danda'a kan jedhu. Caafa kumoo si'a 56 waa'ee Yesuus hundaa danda'a. Qabee nama si bira jiru harka qabi. Hundaa danda'a jedhame. Iddoo hundumaatti argama jira. Gadi guddisuu dubbadhu maqaa Yesuusiin. Hundumaa danda'a inni nama seera. Waaqa Daani'el jedhamu. Kottu waaqa Pheenxee haa jirani. Raasi mee nama si biraa qabi raasi warra harka qabdan warri miila qabdan miila keessa harka keessa raasa sochoosaa ta'e kan jira. Waaqa koo jedhame biyya kana keessatti aama jedhame. Waaqa koo jedhame biyya kana keessatti lallabama jedha. Waaqa koo jedhama jedha. Waaqa koo jedha. Waaqa amma nama osoo waaqa raajii darachi. Waaqa nama guddaa waaqa itti fayyadamu tokko waaqa baluutu. No waaqa kee jedhama sumaanu. Ofitti bu'e akka jedhe waaqa koo jedhama jedhee ofitti bu'e. Ofitti bu'e dubbadhu maqaa Yesuusi. Ilaame lafa keessee si bira haftu qabdi haddeessitu namiin jedhii dafi. Ameen. Qabirraasi nama si biraa akkasee haddeessitu lafatti si bira geessee si bira haftu qabdi inni nama si biraa qabi. Warri dubartittii ejja irratti qabanii fidammee wangeela Yohaannis sana gaafa dubbistan 8 irratti agaa lama fidan tokko hin jiru lama rukutan ilaallataa dhufan tokko harman dhaa'ee tokko ijaan burusadhee tokko funyaanan dhaa'ee tokko gurra keessan buusee dhagaadhaan namni duumuu abaaramaa ijoolleedha hammasa guddaatti kutaa sana naannessanii bukkee naannessanii fidanidha. Yesuusitti fidu seera qabu akka seera Musee keessatti namni ejja dhagaadhaan du'a maal jetta too barsiisaa jedhan gad jedhee namooti shakashakeedha. Warri dubbifatanii dhagaachumatti harcaasanii soqqan warri xinnoo fidalan beekne qubaan mallatteessanii suuta ba'an harkas gabadhu ergaan sii qaba. Kan dubartittiirra tokkoon isaanii kan isaanii kiiloodhaan caala. Ulfaataa taanaan tokkoon deeman Yesuus yeroo ol jedhee sadaffaa ol jedhu hin jirani beerren taloo warri si ammeessa hin jirani ittiin deebiin gachaawo. Harka keessa qabadhu ergaan sii qaba. Asuma qabadhu dhuguman siin jedhala warri si hadheessan ammarraatti si biraa hafuu didan የመጨረሻ ኢሰዱማ ሀረ si biraa hafuu dha waaqayyo. Dhukkubni si biraa hafuu dide har'a si biraa hafuu dhiiga Yesuusin. Rakkinni si biraa hafuu dide har'a si biraa hafuu dhiiga Yesuusin. Raja gaza debe harra sibra haba jennu masula bil jesi na gabi bilikadi galagalidi sibra haba dabi ari dira galagalin jere bilikadi mal fura galagal tot bilikadi sibra haba no sibra du dalu lama qotas kabar kalkas hatte situm bote dembi Inna defa mudura wandu ajurtu siya desani sodatin jalaira wakayo. Heta sakatia mata wanda siya desani sodatin wakala kaudu siya desani sodatin wadugatu waligaltu siya desani sodatin hadesi duke ofesi raya wakayo hala. Ewe ukana mani harka sara mansa ol kafate ukuma mi ofa madu de gazan waaqayyo hadheesitu akka baala harcaaseera hin sanuma gudi sirba maqaa Yesuusin ilaame yajali dafi gara warra waaqayyo illoolu immowe gara warra waaqayyo illoolu maniyo immowe gara warra waaqayyo ila lafa waaqayyo isaan kaaytaani eebamal ha jerime nama zibra qabi gara warra waaqayyo jerime kutaa kana dubbistan Ermiyaas 17 lakkoofsa 5 hanga 8 baay'een jira kutaa kana ergaa keessan la Ermiyaas 17
shanii hanga 8 gidduu kana dubbiseen xumuruuf finishing isa dafa eeyotu argate hallelujah ila ergaa gee dargas qaba dhugaan siin jedha la balis fila fititti balifadha kanama xurut dhagat beer tokko ammas waaqayyo itti fufee namni nama amanatu jabina irreefoonii kan abdatu yaada isaas waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaa ta'u inni akka muka baalli isaa harca'ee kophaa isaa lafa onaa keessa ijaajjuu isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti wanti gaarii yommuu dhufus arguu hin danda'u garuu namni ana waaqayyoon amanatu ilaa kana garuu jedhame garuu jedha kabaloo garuu namni ana waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu akka nama siree irratti lafa dha'u ana duwwaatti kan of gatu haa gammadu olu taalee amiin jedhi waylan jedhe kana dafi heeka namni akkasii akka mukaa yaa'a bishaanii qarqara dhaabame hidda isaa gara bishaanitti yaafatu mukichi ho'i yommuu dhufu yeroo dhufu hin sodaatu yeroo hundaa illan isaa caamsaan isa yaaddeessu yeroo yeroottis harka walitti tumaa